سنتابع وإياكم مشاهدينا ooyiruu هذه الصور misaa'ilaatiin dhugumatti Iraan hooggantuu cimtuu addunyaa ta'uutiin raggaasifteem. Israa'el magaalaa guddittii Teel Aviv jedhamtu oomishaa bulteeti jirti. Teel Aviv lafa qonnaa fakkaatti. Qaallichi Kooriyaa kaabaa dargaggeessi onnee qaraa gama isaatiin dubbii kanaan duuba kan jirtu Ameerikaa waan taateef dirreetti haa dhuftu. Anis barbaacha Ameerikaatiin qaba jechuudhaan dhaadhatti. Biyyoonni garaagaraa lollichi gama waraanaa addunyaa sadaffaa deema waan ta'eef haa dhaabbatu jechaati jiran. Haa ta'u malee wal waraansi Iraanii fi Israa'el hammaatee jira. Keessumattuu Iraan nikulara takkaa fayyadamtee hin beekne ni fayyadamti jedhamuudhaan eegamaa jirti. Yeroo jalqabaatiif misaa'ila dhukaasteen Teel Aviv dhukkee irraa kaasti. Misaa'illi jalqaba kaleessa galgala dhukaafame kanaan dura seenaa misaa'ilaa keessatti dhukaafamee hin beeku jedhameen. Kun misaa'ila addunyaaf ergaa guddaa dabarsu. Biyyoonni akka Faransaay, Ingilizii fi biyyoonni garaagaraa dhimmicha taajjabbii olaanaadhaan hordofaati jiran. Ameerikaan gama isiitiin waraanichi haa dhaabbatu jettee waywaataa jirti. Kim Jong Un gama isaatiin garuu Ameerikaa eessa jirta jechuudhaan eegee Ameerikaa qabuudhaaf barbaadaa jira. Maaltu tahaa laatam walumaan hordofnam.